السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورطة من تبراتي فالشمال كفوني جرجرتو باك جرتيت نجين ربي سنفانا جرات وأنك أكو تقالة ربي باك جرات تاني ورونينا برباد داني هنقل تمو مال الرجيس سجرتا ورونينا جتان قالتو مال فادا سنجة شمر بالا هنقل لي أمال لي تربي لما تنعافي تربي لما في تنجرا مكانكي ينباني مكان جيا قد تنبو جراني اسمها فينتا ايجا تجرا منو مجرى دلقال لي هندمني giddu kanatti waan dalagaatti deebi'es jarri koo kottuu deebi'ii naan jedhanii ganama galgalatti dawwalaa jiru ammoo hojii tokko teessullee kottuu addana taa'ee jennaan hin dide maaliif jennaani saatiin barbaade sanatti nan fidanii maqaan amma galgalarraa ba'a yoo argitaniif ta'een argitu hundi keessan iyyuu feesbuuk isaaniin qabdu warroota hin baasii maqaa galgalarraa baasu san galgala akka Itoophiyaa saatii tokkoffaa saatii lamaffaa 11ffaatti baasu jarri immoo saatii sanatti shedhanii nan fidan ganama barii dhugumaan na fidu riba isaanii dhiisanii yookaan hojii qabutaa bakka san saatii isaaniif hajjajama itti malee saatii isaaniif ta'e itti malee saatii ani barbaadetti nan fidanii kanaaf jedhee ji'a tokko muluu shiqqalee taa'utti jira jechuudha. Kanaaf du'aa godha akka maqaan kiyya dafeenaa deebisumatti iyyuu jechuudha. Kanumaaf an taa'aa jira malee hin galle biyya warroonni biyya galtee maaf baddee biidoon waraabduu warnaan jettanii kanaaf an badde malee waan biraaf miti biidoo waraabuun mana dabbare. Akkatti na dabbaruu manni dhugaa rabbi hojii baradhee hojii hojjechuu baradhee irribu manatti buusa ijoollee keenya wallahi achi deema as deema dip irriba yoo nyaadhes yoo dhuges deebi'e dip irribu manatti buusa hojiin jibbisiise hojiin gamanuma keessaa qodaafaa miicuun gargaartaa nyaata hojjechuuf an gargaarta obboleettiin koo mana jirti hojjechuun man gargaara miti mana dabbaree ciisa dhugaa rabbi ishee maajilla mataanii abbaan manaa hojii oolaa ijoollee warri dheengaddamu ca'oo tokko wajjin bulu iyyuu shan iyyuu dalagaa argattee deemtee namni mana hin jiru gaanumaaf isheedhaaf mucaashee qofadha isa garbuun itti buusa dhugaa inuma ramna akkasumatti callaanfannee rafaa oolla rafaa mana oolla viidiyoo nan dalagaa illee na dabbara dhugaa rabbi narra buufatee jira maaliif wanta yaaduuf jedhee wanti hojjedhu yunaaf hin qabamu jechuudha saniif jennaan du'aanaa godha inshallah itti bismillah rabbiin naganna agalshuu sinin jedha sumayyaa laalee dhufe kaleessas viidiyoo saayidoo laalee irraan hojjenne malee jechuudha sumayyaan akka jettee Saayidoo maal jedhan beektu dhaamsa dhaameef yoo dhiira taate yoo onnee qabaatte dhugubatti yoo na jaallatte kottu yamaniini fuudhan deemaa jedhe akkuma isin argitan fuudha deemee jira nan fuudhaa obsa fixadhee hin barbaadu bakka argiseen karaa deddeemtee sumayyaan irratti cufte nan fuudhaa jedhe deeme akkuma isin argitan kaleessa argitanii jirtu kaa hundi keessan iyyuu viidiyoo isaa iseen immoo tamitti maqaa godhaataatti maqaamu godhaate maa biyyaa ba'a akka waan bakka rakkatee yookaan immoo ani isa cannaqeetti biyya deemaa jirutti dubbachaa maqaa godhadhaa deeme waan hojjetu keessatti maaliif maqaa kiyya kaasaa maaliif maqaa kiyya dubbataa jette sumayyaa koo akkamitti dubbachuu dhiisare attamitti dubbachuu dhiisa kana hundaa sababa hundaa wanta lafarra dheeratu kunoo waggaa tokkoof jamee qataatanii lafarra dheessan kana sababa keeti bar atin beektu sababa keetiifitu Saayidoon nan fuudhadhee achi deema ati karaa irratti cufta balbala irratti cufta deemtee namanni jaallatu namanni fuudhu deemtee dhaqxaa jechuudha karaa irratti cufta sanii fi Saayidooni amma kottuu siin jedhe meedaqi kaatumtiyyuu meedaqi nattaare amma dhaquun dandeessu yoo dhugumatti hin jaallatta ta'e meedaqi kan laalla amma nan fuudhannee dhee yoo dhiira taate yoo onnee qabaatte haa dhuftu jedhe Saayidoon meedaqi kaasumayyaa onnee qabdaa meedee min laalla onnee mati qabdu sana hin laalla moo biyyuma keessatti argatteetu karaa dhiyeenyaa argattee moo dattee karaatti cufte akkam moo sanuu Saayidoon hin sobaa itti bar ammallee hin soba yookiin proogiraamii wayii qabaa yookiin wayiif deemee sobeeta akkana jedha akkana joorsuuf yookaan immoo akka naquuf nama daaluuf jettee dubbachaa jirti jechuu isa kana isatu beeka waan ta'eef maaliif atillee sobdee ammaattee yoo sobees rakkoon qabu dhiirri yoo sobee hoomaan jedhu irraa bareeda oo fuudheessaa fuudhu yoo dhiise akka fedhe isaati sammuunsaa akka sajaji hin diddeekaati waggaa beeku muluusi kadhatee ammallee kottu sin deeffadhaa waan dhugumaan na barbaade ta'e kottu si deeffadhaa bilbiliif mee rakkatini sobe bilbiliif dhugaa dhiisin gaa duuniyaan gabaabduu dhala yoo du'an iyyuu wallabuu yesumayya yoo du'an iyyuu wallabuuti itti araarame itti deebii girri dhiisi dubbii dhiisi ijoolleetti agarsiisi itti deebii jireenya bareedaa si jiraachisa akkuma kanan dura amma Itoophiyaatti galee rakkata seete moo Itoophiyaatti galeetu jireenyi kun irraa qallalee jiru akka Yamanii sana nan jiraachisu jette moo maal rakkoon kee yeroo Yamanii jiru sana akkatti si jiraachisu sana barte miti
ammallee waan irraa gabbuusa itti moo homaa sirraa gadi buusitti yuusii dabalaa deema walla guddachaa deema malee gaxxiqqaachaan deemu nama hojiiti waan ta'eef duriyyee karaarra deemte caatii qaamtu miti duriyyee karaarra deemte sigaaraa dhudduu miti duriyyee karaarra deemte waan alleefitti gassa rakkabaa dhugaatii dhuddeemachuuf deemu miti nama fiizikaala isaa eeggatee hojii isaa hojjetatudha atuun beetta ganaa ol guddachaa deemu malee gaxxiqqaachaan deemu meeqotti jireenya bareedaa si jiraachisa dhugaa rabbiitti hin boonini gaafatadhu hin jedhan haala ishee gara baateetta baatu dhugaa rabbii gaafadhu dhuguma sodaati nan gaabbee nan deebi'aa sayidoo ko baay'ee si jaalladha sirraa adda ba'uun barbaadu jedhin dhugaa rabbii itti deebi'i dawwaliif kootu ijoollee laaliin ijoolleen sababeeffadhu laali dhugaa rakkatte bar obsite waggaa amma kanallee ati qoruuf kaatee ati fattanuuf kaatee sirkaa ba'e amma inni immoo keessa hin qaradhu intinii ta'e obsa fixatee si dide kaniif miti please annam arabbii doon dalaganatti hin qabinaa sagalee dha'een isin cabsa dhugaa maachii waliin mana kanama maajoo biyyarraa sagalee itti qabu galaan jiru an nana fedhiisaa boo nana fe an hojii darbin an hojii kootti deebi'a wallaa laazim ji'a darbeen tura taanaan an obsan qabu hojiitti deebi'a galaan jiru ila of eeggadhaa warri waan itti dhaamtan hin jiru meeshaan kiyyaayyuu guute akkan itti fuudhee galu rabbi beeka wallaa saniifi Sumayya please dhiifamu godhiif dawwaliif hagalu inni durba duukaa xal jedhatte afuudhu araballee afuudhu baranas araba fuudhaa jetteeti bar aarii kaasee beektaa situ karaa babbanaa fi mucaa kanaa barana araba fuudhee minaamini isaaf deeme minaamin jettee qilleessa goote amma inni aarii heeti afu ergee oromoo fuudha jennaan diddee baqaa ani araba fuudhaa jedhe waati fidduu ilaalaa jedhe afuudhu kaa wallaahi afuudhu maachiin qaba mucaan daa'ima wallaahi laazim maachiin qaba maa yerootti kanatti yerootti bashannanee ijaartii isaatii wajjin ijoollee isaatii wajjin jiraatutti inni bakka keessa olii gaxxallis akkoo haa fuudhu akka barbaade haa ta'u dhiisu foon jaallatate immoo dhaqi maa maqaa kiyya dhaatte maa ta'utti dha'uu dhiisa maa abbaa ijoollee sirraa qaba akkoo Sumayyaa maqaa keessa an baddaa seef ta'e rakkoo sammuusaa keessatti maal jechuu keeti maa maqaa kiyya dhaatti maaliif innaa maqaa kee sirriitti gixxim godhee dha'uu qaba malee nirraanfatamta hin dagatamtu bara amma dila xaaxaa biraa dhiisaan sitti melaa itti dawwali gara bayeetta baati dhugaa sagalee illee si waraabbatee miidiyaa irraan baasu iccitii illee sii qaba itti dawwali haayiriin janajjani haadha ishee akka haaraatti dhaqi janajjani telegiraamii fa'iin lakkoofsa isaa jijjiirradhu janajjan dhukkeerra kaas dhugaa saniin booda ana Sumayyaa dhattaan janajjante geeffatte maan kana baqa akkam gore inni jaarsoo ergachuu dide mucoo madammaddi amma aarte dubbatti maa maqaa kiyya dubbatti rakkoo malee qaba ani